Jaalala koof jettee lubbuu ishee dabarsitee kennite. Yoo yaa dhaggeeffattoonni keenya Oromiyaa Maas Miidiyaa bakka jirtanitti nageenyi keenya isiniif haa baay'atu jecha qophii keenya irraatiin qophiiwwan garaa garaa qabannee isiniif dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti subscribe, share, like, comment gochuun nu wajjin turaan affeerraa keenya ta'a. Turtii gaarii. Ani maqaan koo Hussein Awwaluun jedhama. Bakki dhaloota koo magaalaa Amboo yommuu ta'u amma kan hin jiru biyya Ameerikaadha. Har'a kan isinitti himuu barbaade seenaa jireenya jaalala koodha. Ani akka hiriyoota koo yeroo koo eeggadhe sa'aatii mana barumsaa galuun qabutti hin galle. Sababa harmeen koo narraa adda baateef. Kana gaafan jedhu dhukkubni dhufee harmee koo osoo narraa hin fudhanne ta'e jireenya natti tolu keessatti guddachuu hin danda'a jedhee yaada. Abbaan koo anaan tasaa nan jaallatu. Maaliif akka ta'e hin beeku. Hiriyoonni koo mana barumsaa barachuu gaafa dhaqan ani loon tiksuufan gara goodaa bu'a. Hacuuccaa kana hin jedhamne keessa darbeen barnoota kutaa tokkoffaa gale. Ani uumama koon barnoota nan jaalladha. Barnootaafis iddoo olaanaa qaba. Akkuman ta'u ta'e haati biddeenaa koo osoo mana hacuuccuu cimeen barnoota koo kutaa 8ffaa ga'e. Barnoota koo cimee baradheen yeroon kutaa 10ffaa ga'u iddoon ture yaadadheen maal keessas akkan darbe xiinxaleen of taajjabe. Dabarsee immoo ofiif mooraalii ilaaddeen qormaata biyyoolessaaf qophii cimaa taasisuun jalqabe. Hangan kutaa 12ffaa xumuree deemutti gara yuunivarsiitii walaa jaalala tokko illee hin beeku. Anis qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa fudhadheen qabxii gaarii galmeessisee gara yuunivarsiitii Finfinnee adeeme. Achittis haala gaariin barnoota koo osoo hordofu mucayyoo tokko waliin wal barre. Maqaan mucayyoo kanaa Fatiyaa Jamaal jedhamti. Isheenis barattuu cimtuu akka koodha. Fiildii nuti barannus tokkodha. Haala keessaa walitti dhufeenyi keenya cimaa dhufe. Anaa fi Fatiyaan baay'eetti walii galla. Waliinis qo'anna. Mana kitaabaa illee walumaan fayyadamna. Fatiyaan dubara bareedduu iji ishee baay'ee kan namatti tolu, ilaalcha gaarii kan qabdu, namootaaf iddoo kan laattu, karoora ishee irratti baay'ee kan sochootu nama ajaa'ibaati. Fatiyaa kana jedhee ibsuun natti ulfaata. Waan hedduutti yoo isheen fakkeessas quufuu hin danda'u. Oolee bulu waa'ee ishee osoo leellisee naaf hawwii gosa guddaadha. Anaa fi Fatiyaan barnootaan baay'ee cimoodha. Osoo hin beekamiin jaalala cimaa keessatti lamaan keenya wal argine. Jaalalaan osoo wal faana barnoota keenya hordofnu ani carraa barnootaa biyya alaa argadheen iskoolaarshiippii gara biyya Ameerikaa deeme. Osoo hin deemin dura Fatiyaa faana guyyoota ajaa'ibsiisoo waliin dabarsine. Kan hin raanfatamuu hin dandeenye raawwanne. Dhuma irratti anis isheenis waadaa walii gallee ani barnoota koo itti fufuufan gara biyya Ameerikaa deeme. Gaafan biyyaa bahee deemuuf jedhu Fatiyaan boo'icha kana hin jedhamne natti boose. Anis ishee jajjabeessuu yaaleen bukkee darbee deeme. Yeroo sanatti jecha isheen yeroo sana dubbatte keessaa kan na jalaa hin banne dhugaas jaallannaan qofaatti nagattee sokkitee isa isheen jette gaafan yaadadhu mataa na dhukkubsa. Har'allee sammuu koo boqonnaa na dhawwata. Yeroon biyya gadhiisee as biyya Ameerikaa dhufe yoomillee adda kan baanu natti hin fakkaatu ture. Garuu maal godhaa? Namni hin jalqaba uumaan hin xumura jedhama mitiire. Anaaf Fatiyaan jaalala nama hawwisiisu yoo waliin jalqabnes humni isaa garuu adda bahiinsa ta'eera. Yeroo sanaaf hin galle malee gaafwan irraa fagaadhee adeemuuf ka'e ture kanan Fatiyaa dhabe. Fatiyaan waadaa naaf galtee turte akkas jechuun ijji koo si malee yoo nama biraa ilaale uumaan ija koo haa jaamsu jettee turte. Har'a geessee garuu sababa tokko malee ana irraa adda baate qofaattis na hambiste waadaa ishees raanfattee calluma na jette. Ani biyya Ameerikaa deemee waggaa 3ffaa koo irratti nama biraatti heerumte. Na balleessiteettaa, na miiteettaa, kanadhaa sanadhaa naan hin jenne. Calluma jettee bilbila ishee jijjiirrattee nama kan biraatti heerumte. Dhugaa dubbachuuf gaafan waa'ee heeruma ishee dhaga'e lafti natti naannofte. Bakkan jiru mataa isaa illee yaadachuu hin dandeenye. Naannoo 7 lamaaf obsumaan dabarseen suuta ishee raanfachuu yaale. Garuu ishee dagachuu hin dandeenye. Yeroo waa'ee ishee yaadadhu imimmaantu fuula koo irra yaa'a. Hiriyyaan koo tokko kan biyya keessa jiru akkamitti akka isheen heerumte qoratee gaafa natti himu immoo marachuu malee kan naaf hin jiru. Isheen si dhiistee kan nama biraatti heerumte qarshiif jettee akka ta'ee fi akkasuma maatii isheef illee jireenya isaanii waan na jijjiireef itti heerumuu ishee natti hime. Ani yeroon kana dhageetti baay'een mataa dhukkubsadhe. Inni dubbatamus akka dhugaatee har'a naaf gale. Dubarri tokko gantuudha kan jedhan lafumaa kaasanii akka hin taane sirriitti hubadheera. Rabbiin koo keessa koos keessa ishees ilaalee murtoo keenya nuuf haa laatu. Yoon madaa hin fayyine miidhames uumaan koo kan naaf ka'e eenyullee na jalaa hin fudhatu. Fatiyaan sababa kan koo hin taaneef Rabbiin koo na harkaa baase. Kanaaf isheen deemuu isheetti hin gaddu kana booda. Kan darbe darbeera. Ani nama haaraadha. Of jijjiireeras. Garuu waanuma hundasaafuu Rabbiin nama waadaa eeguu hin dandeenye nurraa haa qabu. Qabeenyaafis nama iddoo laatu jaalala dhiisee nurraa haa fageessu. Hirmaannaa yeroo keessaniif galata guddaa qabdu. Galatoomaa.
Har'allee guyyicha gaafa yaadadhu abjuu keessa kan hin jiru natti fakkaata. Boqonnaa na dhawwatas. Suurri ishee fuula koo dura dhaabbate kan na waliin odeessu natti fakkaata. Yaa Rabbi, waan sun hundi garuu har'a seenaa ta'e. Ayii, garuu seenaa ta'uu hin qabu ture. Isheenis narraa adda baatee deemuu hin qabdu turte. Hunda isaafuu waan gooteef sababa hin dhabdu jedhee yaada. Yaa obbolaawwan koo, seenaa jaalallee koo isinittan hima. Akkamitti anaaf akka aarsaa taate, anaaf jireenya filatte, ofii ishee immoo du'a filatte, oolmaa ishee hunda isaa ta'uu baatus muraasa isaa isinitti himuufan jira. Mee na caqasaa. Ani maqaan koo Biqilaa Tashoomaan jedhama. Jiraataa biyya Noorweeyidha. Bakki dhaloota koo Oromiyaa keessaa Wallaggaa magaalaa Naqqamteedha. Harmeen koos abbaan koos anaan baay'eetti na jaallatu. Obbolotas nan qaba. Hundi isaanii anaaf iddoo olaanaa naaf qabu. Kana qofaa osoo hin taane namoonni naannoo keenyaa illee baay'ee na jaallachuurraan kan ka'e sabboona jechuun na yaamu. Wallaggaaf jaalala ani qabu kana jedhee ibsuu hin danda'u. Anaaf biyyi koo Wallaggaa milkaa'ina koo har'aaf bu'uuradha. Dhugaa dubbachuuf sanyii warra Kumsaa Muradaa, sanyii warra Abishee Garbaa ta'uu gootti har'allee bakka hin jirutti olaantummaa guddaatu natti dhaga'ama. Ittiinis nan boona. Seenaan jaalallee koo akkas ture. Ani kutaa 8ffaarraa kaasee mucayyoo magaala qalloo tokko waliin jaalalan jalqabe. Maqaan mucayyoo kanaa Jineetii Rabbirraa jedhamti. Jineetiin nama baay'ee ilaalcha gaarii qaban keessaa ishee adda duree turte. Jineetii baay'ee na jaallatti. Dhugaa dubbachuuf jaalala isheen naaf qabdu kana jedhee ibsu natti ulfaata. Ijaaf anaan na obsuu hin dandeessu. Sa'aatiidhaan wal agarra turre. Kutaan barnoota keenyaa kutaa 8ffaarraa kaasee hanga kutaa 10ffaatti daree tokko turre kan nuti waliin barannu. Anis isheenis hiriyyaa kan biraa hin qabnu. Isheen anaan, ani isheen malee guyyaa tokko illee oollee bullee hin beeknu. Dhugaa dubbachuuf jaalala dhugaa maal akka fakkaatu Jineetii koo irraan bare. Jaalala isheen jireenya koo ijaartee gammachuudhaanis na guuttee bifa namatti tolu keessaa waliin jaalala keenya dabarsineera. Guyyaa waliin mana barnootaa oollee halkan immoo bilbilaan odeessaa fi haasa'aa bulla. Maal akka odeessinu hin beeku. Garuu baay'ee miti bilbilaanis qaamaanis wal taphachiisaa haasofna. Haaluma kanaan osoo jirru adeemsa keessa Jineetiin sodaa guddaa keessa galuu jalqabde. Maal akka taate hin beeku. Gaafannaan natti himuu sodaatte. Anis ishee hin dhiphisu jedheen calluma jedheen ishee jabeessuurraan ala waa tokko raawwachuu hin dandeenye. Jineetiin koo na bira teessee yaadaan baruu jalqabde. Jalqabuu qofaa osoo hin taane amaleeffannoo ishees godhachaa dhufte. Osumaan irra deddeebiin wanta isheen taate gaafachuu yoo hin yaales natti himuuf eeyyamamaa ta'uu didde. Yeroo sana anis isheenis kutaa 12ffaa baranna turre. Sodaan Jineetii koo naaf galuu yoo dides yeroo booda garuu sodaan ishee maal akka ta'e sirriitti irra gahuu danda'eera. Mucaan maqaan isaa Caalchisaa Jabeessaa jedhamu akka ishee eebbisuu fi ana irraa akka adda bahuu qabdu yoo didde sababa isheen akka lubbuu koo dabarsuu danda'u itti himuun akka ishee doorsisu irraan gahe. Mucaan sun yeroo hundaa ishee doorsisa. Irra darbee anaan illee hiriyoota isaa waliin karaa irratti na eeggatanii na reebuu jalqabani. Anaaf Jineetiin osuma wal faana jirru guyyaa tokko wanta ani hin yaadne ija koo fuulduratti raawwatame. Madaa hin goone ta'es onnee koo irratti maxxanee hafe. Jineetii waliin osoo baadiyyaa deemnee gallu karaa irratti Caalchisaan hiriyoota isaa waliin nutti dhufe. Shugguxii iddoo inni fideeru hin beeku. Garuu kanas sanas osoo hin jedhiin adda kootti naquuf gaafa jedhu Jineetiin fiigdee na jala goruudhaan xiyyiitiin adda koof qophaa'e adda Jineetiitti namme. Jineetiin koos barnoota ishee jalqabdee osoo hin xumuriin jaalala na waliin eegaltee bu'aa isaa osoo hin argin balleessaa tokko malee anaaf jettee lubbuu ishee dabarsitee kennite. Caalchisaa fi hiriyoonni isaa baduuf yoo yaalii godhan illee yeroo xiqqoo booda qabamanii umurii guutuun itti murtaa'e mana hidhaa galani. Ani Jineetii ergan fuula koo irratti ishee dhabe sammuun koo nagaa ta'uu hin dandeenye. Irra darbees baay'een dhukkubsadhe. Waggaa tokkoofis dhukkubsadhe hospitaala Finfinneen ture. Wallaggaa koo isheen jaaladhu itti deebi'ee dhaquun natti ulfaate. Maqaan Wallaggaa gaafa ka'u mudannoon koo achitti na mudate natti yaadatama. Mana yaalaatii immoo dhukkubni kee giffiitii akka ta'ee fi kanan aaru yoo ta'e umurii koo gabaabsuu akka hin danda'u anatti himani. Sababa maatiin koo wanta kana dhaga'aniifis maatiin koo gara biyya alaatti na erguun murteessanii biyya alaattis na ergani. Anis obboleessa koo biyya Noorwee jiru bira dhaqeen achi jiraachuu jalqabe. Obsumaan waa'ee Jineetii koo irraanfadhee jireenya haaraa jalqabuu yaale. Jineetii koo garuu kan ati naaf beekuu qabdu hanga har'aatti nama tokko waliin illee jaalala hin jalqabne. Yoo ati naaf eeyyamte malee waan akkasii hin jalqabu jedheen waadaa siif galeera. Jineetii koo har'allee biyyeen sitti haa salphattu. Borillee akkasuma jaalala jalqabanii qormaata akkasiin mudatamu Rabbi isinirraa haa eegu. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Dhaggeeffattoonni keenya Oromiyaa Maas Miidiyaa jalqabarraa kaastanii waan nu waliin turtaniif galanni keenya guddaadha. Yeroo keessanis waan nuuf laattaniif
Galatoomaa isiniin jenna. Egaa ergaa jaalalaa, mudannoo jaalalaa, xalayyaa jaalalaa fi kanneen kana fakkaatan qabna. Karaa kamiin arganna kan nuuf jettan karaa lakkoofsa Telegiraamii duwwaa 965 48 96 13 barreessitanii nuuf erguu dandeessu isiniin jenna. Subscribe, share, like, comment gochuun nu deeggaruu hin dagatina. Yaada keessan nuuf hira, yaadni keessan nuuf galaadha isiniin jenna. Qophii biraan haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.